Yuunivarsiitiin Harraambee kora qorannoo biyyoolessaa 11ffaasaa gaggeesse. Toora xiyyeeffannoo egeree dhaabbilee barnoota olaanoo kalaqa haqummaa fi walitti hidhamiinsa indastiriin kan jedhu mata duree korichaati. Abbaan qabeenyaa fi hojii gaggeessaa olaanaan yuunivarsiitichaa obbo Fayyisaa Araarsaa hayyoonni damee adda addaa fi barattoonni saganticha irratti kan argaman yoo ta'u bu'aaleen qorannoo 11 dhiyaachuunis irratti mari'atameera. Kalaqiin yuunivarsiitii irraa eegama. Yuunivarsiitiinis immoo kalaqii isa irraa eegamu sana gara indastiriitti geessuu irratti gaappii jira. Kanaafuu qorannoon kun bal'inaan eeriyaa kanarratti walitti dhufuun akka irra jiraatu, gaappiin kun guutamuu akka irra jiraatu agarsiisa. Keessattuu indastiriin amantaan qabanii gara yuunivarsiitii dhufanii qabeenya isaanii asirratti hirmaachisuuf yookiin immoo barattoota indastirii fudhachuudhaaf amantaan qaban. Kanaaf gufuu guddaatu jidduu kana jira. Yoo gufuun kun inni kamin immoo United Nation kan kaa'e hin jira. Amma guddina fufiinsaa bara 2030 akka lakkoofsa Awurooppaatti gahuudhaaf waggaa 5 qofa nu hafe. Kanaafuu dafnee rakkoo kana hiiknee qindoominaan yoo hojjenne malee taargeetii yookiin immoo galma yaadame kana gahuudhaaf dhiibbaa guddaa qaba kan jedhu agarsiisa. Dr. Samuu Baacaan jedhama. Barsiisaa yuunivarsiitii kanaatidha. Mata dureen qorannoo kootii egaa barnoonni amma karaa onlaayiniitiin kennamaa jira waan ta'eedhaafidha. Onlaayini laaning siistamiin kun hangam ijoollee irratti dhiibbaa garaagaraatiin irratti ga'uu jira waan ta'eedhaafidha. Maaltu isaan irra dhiibbaa irraan gaha barumsa kanaan hammam akka isaan gammadanii maaltudha influensi godha yookiin immoo dhiibbaa irraan gahan jedhu wantoota afur fudhatan isaan irratti qorannoo gaggeesse. Hundumaan caalu waan afran amma jedhe kana keessaati dhiibbaa guddaa han qabu of hooggansarrattidha. Ofiin madaalee ofiin yeroo ofii kennee karoora ofii qabaatee yoo baratee of to'annaan ofumaan jiraateenna barsaa faana hidhata godhachuu baatus kontentiiwwan jiran sana buufatee daawunlood godhachuu buufachuu qabaan ta'eedhaafidha. Isaan kana buufatee barateennaan hummaa waan hin milkoofneef hin jiru jechuudha. Yuunivarsiitichatti qorannoowwan taasifaman kan minjaala irratti hafan osoo hin taane gochatti jijjiiramuun rakkooleef furmaata kan laatanidha jedhan pirezidaantiin Yuunivarsiitii Harraambee Dr. Abtaamuu Takka. Yeroo baay'ee akkuma ammaa isin kaastanii qorannoon gaggeeffamaa jiru baay'een isaa naannoo yuunivarsiitiitti dhimma akaadamikii fakkaata. Kun immoo baay'ee fudhatama hin qabu. Eessayyuu nu hin ceesisu. Biyyattiin keenya waan baay'ee barbaaddi. Qorannoowwan gaggaafan kun immoo ka'umsi dubbii eessaa innaa qorannoo gaggeeffuudhaaf deemamu qaamaas keessatti hirmaatu hunda hirmaachisuu danda'udha. Qorannoon gama seektara barnootaatiin yoo ta'e seektarri barnootaa qorannoo akkamii barbaada? Seektara qonnaa yoo ta'e maalidha qorannoon gaappiin jiru maali? Hirrinni jiru maali? Kan jiru sana adda baafachuu barbaada. Yoo fayyaa ta'es eessarratti xiyyeeffachamuu qaban jiru kun qaamota paartinaroota yookaan qaamaas keessatti gahee qaban hunda waliin mari'achuu qaban. Tokkoffaa kan ta'uu qabu qorannoon akka amma duratti kaasitan qoratamee sheelfillatti akka nafu kan taasisuu danda'u rakkoowwan hawaasa keessa jiran gadi bu'anii qorannoo kana naa odoo addan baasin maal irratti xiyyeeffachuu qaba kan jedhu kana qaamota hirmaattota bira uummata bira gadi bu'amee adda baafachuu hin danda'amu. Kanaaf qorannoon ammaan dura nuyi gaggeessine akka Harraambee yuunivarsiitiitti kan akka qoratamee sheelfa irratti hafee hin jiru. Muuxannoon waltajjiiwwan qorannoo darban irraa argamanis kanuma agarsiisaa ibsan. Teknooloojii irratti yoo ilaaltan yeroo darbe Harraambee naashinaal teek konferensii gaggeessinee turre. Yeroo san teknooloojii adda addaa ijoolleen keenya qorannoo irratti mandisiisan baay'ee ture. Hundi isaanii amma gara oomishaatti ce'aniiru. Oomishuutti ce'uu qofaa osoo hin ta'in gabaattis ce'eera. Walitti hidhachuu qaba. Qorannoon sun gaggeeffamee erga oomishamee booda immoo tajaajila hawaasaa kennuu qaba. Hundi isaa hojiirra ooleera. Kan biraatiinis farmaasii irratti keessumattuu qoricha uumamaarraa kan maddisiisnee ture yeroo ammaa kana hundi isaa gabaatti bahee jira. Isa kana immoo akkamitti walitti hidhee ijoolluma keenya kan qorannoo kana irratti bobba'an deebinee bakka itti hojjetan kennuudhaan akka gabaatti ceesan goona. Innis yeroo ammaa kana gabaatti ce'ee hojiirra oolaa jira jechuudha. Gama biraatiin baay'eensaa kan immoo addunyaadhaafis hiruu qabna. Yuunivarsiitiin Ingilizii kaayyoon isaa inni guddaan tokko ogummaa argine kun asitti argamee Harraambee keessatti hafuun qabu. Addunyaadhaafis dhaqqabuu qabaa jechuudha. Kanaaf matsaafa jaha maxxansineera. Kitaaba mataasaa kan of danda'e jaha maxxansinee jirra jechuudha. Addunyaadhaaf dhaqqabsineera. Akaadaamishaanonni isaan laaluu danda'u, riisarcheroonni isaan laaluu danda'u. Hawaasni dhimma itti horate hundiyyuu wanta qoranne san irratti akka matsaafateetti sannoo goneera. Inni artikilii publikeeshinii hedduu goneera. Artikilii gara 22 kan maxxansine
maxaafa malee jiru. Kanaaf kan sheelf irratti hambisnan jiruudha gabaabumatti. Abbaan qabeenyaa fi hojii gaggeessaa olaanaan Yuunivarsiitii Harraambee obbo Fayyisaa Araarsaa sirna barnoota jabana irra geenye faana tarkaanfatuu fi galteewwan barnootaa fooyyessuun yuunivarsiitichi dhaabbata barnoota qulqulluu kalaqaan deeggarame kennu cimaa ta'e akka itti fufu taasifnaa jedhan. Our existence is not merely sustained by compliance. Yuunivarsiitichi cimaa ta'e kan itti fufu kabaja seenaan argate qofaan osoo hin taane dameelee qorannoo irratti cichoominaan hojjechuu sirna barnootaa yeroon gaafatu bocuun qabachuu adeemsota kana dhugoomsaan hunda raawwachuun akkuma mul'ata kaa'annetti dhaabbata barnootaa olaanoo dhuunfaa ba'aa fi giddu gala biyyattiitti barnoota kalaqaan deeggarame kennu ta'a. In central and eastern part of our country in accordance to our vision.